السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتو كبجمتو تافي جالتهم تو هردوفتو تغبياتو بيكو يوتيوب كيسان غبياتو بيدا هردوفتو تكينا كم نغا جرتو نغيني كيسان بدادانو تنغا جرا الحمد لله. Egaa akkuma dura baratamee guyyaa har'aas meeshaalee Itoophiyaa keessatti argamu tokko egaa fi hedduu keessanii kan ta'e deebii isiniif ta'a kan jedhe information isaa guutuu qabadhee gara keessan dhufee jira jechaadha. Horii yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenyaa dhuftan subscribe gochuu ammoo akka hin daganne gabayaatuu filannoo keessan irratti hundaa'uun deebii gaafii keessanii kan ta'e yeroo baay'ee meeshaalee Itoophiyaa keessatti argaman kan beekuu isin rakkise bitachuu barbaadanii beekuun isaa ammoo gaafii isinitti ta'e hanga har'aa turtan deebii isaa isiniif laataa kan turee fi amma boodas wanta gaafii isinitti ta'e kamuufuu deebii isiniif laachuu kan danda'u akka ta'e isinis ni yaadattu nus ni yaadanna jechaadha. Kanaaf ammoo waan gaafii isinitti ta'e kamuyyuu ganu gaafadhaatii garaa koomentiitiin nu beeksisa deebii haala danda'ameen kallattii danda'ameen deebii isaa isiniif kenna jechaadha. Kanaaf viidiyoolee keenya kana dura darban keessatti meeshaalee hedduu gaafii keessan irratti hundaa'uu fi fedhii kennaanis meeshaa kana beekuu qabdanii keessattuu yoo warroonni biyya alaa jirtan meeshaa kana fiduun isin rakkisa kan jenne isinii dhiyeessaa akka turre beekamadha jechaadha. Kanaaf warri dura hin hordofne keessa deebi'aatii waan gaafii isinitti kennuufuu deebii ni argattu keessa deebi'aatii viidiyoolee kennin daawwadha. Hiriyoota keessaniif share godhaa ofiillee fayyadama hiriyoota keessanis akka fayyadaman taasisaa YouTube chaanaalii keenyas akka nuuf guddatu taasisa. Wanta kamuyyuu waan kan dura hojjanne caalaa kana boodas isiniif hojjanne jechaadha. Nu ajajaatii isinii ajajamna iddoo kamuyyuu deemnee isiniif waraabna YouTube chaanal keenya nuuf guddisa. Isiniin jedha kanaaf guyyaa har'aas gaafii hedduu keessanii kan ta'e karaa koomentiitiinis ta'e karaa bilbila isinii kennine bilbila keessaan karaa WhatsAppaa fi Imo Telegraama keenyaatiin warroonni gaafii nu gaafattan kunoo deebiin isaa haala salphaan isiniif dhiyeessee jira jechaadha. Meeshaan kunis maali jettanii yoo beekuu barbaaddan eeleen buddeen tolchuuf oolu Itoophiyaa keessatti gatiin isaa maal fakkaata iddoo kamitti argachuu dandeenya kan jedhuu fi information isaa guutuun deebiin isaa kunoo guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhufeera jechaadha. Hanga xumura qophii keenyaatti wajjin turan ammoo affeerraa kenna. Waan gaafii isinitti ta'e tasgabbaatii gara keessaatiinis nu gaafadhaa koomentii jalattis barreessuu dandeessanii meeshaalee biraa kan bitachuu barbaaddanis nu gaafadhaatii isi deebisaa isiniif laanna jechaadha. Hanga humna keenyaatiin isin gargaaruudhaaf ni yaalla. Guyyaa har'aa akkuma dura isiniin jedhe eelee biddeenaa Itoophiyaa keessatti gatiin isaa maal fakkaataa kan jedhuudhaa fi eelee gosa hedduu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Iddoowwan inni itti argamu hunda waliin information isaa guutuu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kanaaf sirriitti nu hordofaa isiniin jira. Jalqaba irratti eelee nama argaa jirtan kun biraandii haarawaa eelee yeroo dhiyoo ba'e jechaadha. Waasii eelee jedhama. Eelee waasiiti. Akkuma beekamu waasiin kun maqaan nama akka ta'e ni beeytanii eelee kana yeroo dhiyoodha kan hojjetame jechaadha. Elektirikiidhaan kan gargaaru jechaadha. Isa dalaguuf biddeena irratti tolchuudhaa fi elektirikii fayyadamneeti biddeen tolchuu dandeenya. Eeleen kun kan amma argaa jirtan kun biddeen tolchuuf qofa osoo hin taane daabboo, piizaa fi chaappaatii tolchuudhaafis ni oola jechaadha. Wantoota baay'ee dalaguudhaaf irratti dalaguudhaaf nu gargaara. Humna ibsaa guddaa kan hin gaafani jechaadha. Fakkeenyaaf eelee gosa biraa yoo fudhattani sookettiiwwan hedduu filata jechaadha. Sookettii cimina qabu gaafata jechaadha. Humna mabraatii guddaa gaafata. Eeleen kun ammoo kan amma suuraa irratti argaa jirtan kun biddeenas ta'uu daabboo tolchuudhaaf irratti humna ibsaa guddaa kan hin gaafani jechaadha. Gosa sookettii kamiyyuu dalaguu kan danda'u jechaadha. Eelee baay'ee tokko bareeda namoota hedduu biratti filatamaa kan ta'ee fi oomisha yeroo dhiyootii jechaadha. Eelee kana bitachuu yoo barbaaddan qarshii 3,500 yoo qopheessitan bitachuu dandeessan jechaadha. Wanti adda isa godhu eelee kana iddoo barbaaddan keessanii itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Hanga algaa keessan irra keettanii irratti dalaguu isin fayyada jechaadha. Qosaashaan yookaan wanta xuraawaan akka ofirratti hin qabannes siistema ofirraa qabutu jira. Xuraawaan akka isarra hin teenne isarra taa'uu hin danda'u jechaadha. Ofuma isaatiif qulqulleessa. Iddoo kamiyyuu keettanii itti dalaguu dandeettani tartiiba isaa eeddanii gaafa irratti daladdan jechaadha. Iddoo kamuu keettanii dalaguu dandeessani. Humna iddoowwan Oromiyaa keessatti irra caalatti naannoo Itoophiyaa kana keessatti humni ibsaa baay'ee gahaadhaa miti jechaadha. Magaalaa tokko tokko irratti eelee kana yoo bitattan humna ibsaa guddaa waan isin gaafanneef haala salphaan itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Humna ibsaa guddaa hin gaafatu sookettii kamiyyuu dalaguu danda'a. Isa bitachuu barbaaddan qarshii 3,500 yoo qopheessitan haaluma salphaan eelee kana bitachuu dandeessan jechaadha. Warri dhattanii bitachuu barbaaddanis bitachuu dandeessanii. Lakkoofsa isiniif kennamuunis yoo bilbiltanii koomentii jalatti lakkoofsa isinii barreessa jechaadha. Jala seenaatii ilaala.
yoo barbaadan deemtanii bitachuu yoo hin barbaanne iddoo isin jirtan kamuttuyyu isinii dhufuu ni danda'a. Akkuma beekamu viidiyoolee kana dura isinii dabarse keessatti meeshaalee kana dura isinii dhiyeesse irra caalaan isaanii iddoo isin jirtanitti isinii dhufuu kan danda'u jechaadha. Kunis haaluma san fakkaatuun iddoo isin jirtan kamuttuyyu yoo bilbiltanii yoo ajajjan isinii dhufuu ni danda'a. Bittanii itti fayyadamuu dandeessanii humna keessanii fi qabeenya keessanis qusachuu ni dandeessan isiniin jira. Kana fakkaata jechaadha. Yeroo ho'isuudhaaf yeroo dheeraa kan hin gaafanne jechaadha ho'isuudhaaf irrattis yeroo buddeena tolchinu saffisa guddaadhaan fixuu kan dandeenyu yookaan immoo buddeena keenya tolchuu kan dandeenyu jechaadha. Haalli isaa kana fakkaata. Eeliin kun bitachuu barbaadan information isaa kana fakkaata. Bilbilaati ajajadhaa bitadhaa itti fayyadama irraa gargaaramaa isiniin jira. Dabalataan ammoo isatti aaneetiin amma eeleen amma suuraa irratti argaa jirtan kunis elektiriikaan kan dalagu jechaadha. Cimina guddaa kan qabu faarri keessa isaa jiru keessi isaa akkuma isa dura achi darbee sana keessi isaa faara jechaadha. Faarri isaas furdina guddaa kan qabu kunis miila kan hin qabne iddoo kamiyyuu keettanii itti fayyadamuu kan dandeessan jechaadha. Humna ibsaa guddaas kan hin gaafanne kunis iddoo kamiyyuu iddoodhaa gara iddoo geessuudhaafis kan isin rakkifne mana keessan keessatti iddoo kamuu keettanii itti tajaajilamuu kan dandeettan jechaadha. Isin wanta baay'ee isin hin rakkifne akkuma ilaaltan kana faarri keessa isaa jiru baay'ee furdina qaba. Sibiilli inni irraa hojjetames furdaadha. Elektiriikiin isa keessa gara gombisaadhaa fi qabata isaatitti akka hin darbine itti kan dalagame jechaadha. Eelee kana bitachuu yoo barbaadan qarshii 4,100 yoo qopheessitanii jennan haaluma salphaan bitachuu dandeessan jechaadha. Irri isaa sammuutuyyuu baay'ee tokko wal qixxaahaa kan ta'e gombisaan isaa irra isaa kaahamu isa qabu osoo hin taane dagalee isaatiin muka xiqqaa argaa jirtan kanaan irraa kan banamuu fi irraa banamee raasaa taa'uu kan hin dandeenye gubbama isaatitti orrarraafamee taa'uu kan danda'u jechaadha. Haala baay'ee mijaa'aa ta'een kan dalagame itti fayyadamuudhaaf waan hedduu isin hin rakkifne gara duubaattis jedhee lafa dhaqqabuu kan danda'u. Akkuma isin hin jedhee bitachuu warri barbaadan qarshii 4,100 qopheessitan bitachuu dandeessan jechaadha. Eelee kana yoo bitattan wabii waggaa 2 wajjin isiniif kennamu jechaadha. Wabii waggaa 2 qaba. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Bittanii itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Inni biraa ammoo tuyyuu wanta baay'ee namatti tolu akkuma viidiyoo kanarratti argaa jirtan eeleewwan dhaabatan kunniin iddoowwan kamittuyyuu argachuu kan dandeessan jechaadha. Magaalaawwan sadarkaa guddinaa reef guddachaa jiran keessattis argachuu ni dandeessanii akka eeleewwan dura darban kanatti baay'ee isin rakkisuu hin danda'u bitachuu barbaadan. Gatiin isaas baay'ee olaanaa kan hin taane namni kamuu bitatee itti fayyadamuu kan danda'u jechaadha. Eeleen amma argaa jirtan kun kushiinaa qofa kaa'amee kan dalagamu jechaadha. Qulqullinni isaa baay'ee eegamaa waan hin taanee fi lafarraas dheerina qaba, miila qaba. Isa kana kushiinaa qofa keessanii achitti itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Baay'ee tokko bareedaa miila 4 qaba. Akkuma argaa jirtan kana keessi isaa ammoo tuyyuu faaraan kan dalagame jechaadha. Elektiriikiin gara gombisaa fi gara miila isaatti akka hin darbine haala mijaa'aadhaan kan dalagame. Ajajaanis dalaguu dandeessan jechaadha. Kana caalaas nu haa dheeratu yoo jettan ajajanii dalasiifachuu dandeessanii. Kanarra nu haa gabaabbatus yoo jettan ajajanii dalasiifachuu dandeessan jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Jallisaa akkuma kunoo viidiyoo irratti argaa jirtan kan iddoo waa kaa'amuuf oolu ni qaba jechaadha ofii isaa irratti. Elektiriikiin isaas humna guddaa kan hin gaafanne jechaadha. Iddoo kamittuyyuu itti fayyadamuu kan dandeessanii bitachuudhaaf haalli isaa mijaa'aadha. Meeshaa kana ammoo iddoo isin jirtanitti isinii fidamuu baatus magaalaawwan Oromiyaa kamuu keessattuyyuu argachuu dandeessanii dhaxxanii bittanii itti fayyadamuu dandeessanii iddoo gurgurtaa elektirikaala meeshaalee elektirikaala kamittuyyuu bitachuu dandeessan jechaadha. Harkaan waan dalagamuu fi wanta baay'ee tokko isin rakkisuu miti. Haalli isaas baay'ee tokko mijaa'aadha jechaadha. Meeshaa kana bitachuu barbaadan sadarkaa qaba. Sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa waan jedhamutu jira. Humna isaa dandeettii isaa irratti hundaa'uun jechaadha. Sibiila irraa dalagamee fi shiboo keessa isaatti harkifamutu jira. Isa irratti hundaa'uudhaan sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa wanta jedhamu qaba. Bitachuu barbaadan sadarkaa tokkoffaa kan ta'e qarshii 2,700 bitattanii itti fayyadamuu dandeessanii. Sadarkaa lammaffaa isaa ammoo tuyyuu qarshii 2,400 yoo qopheessitan bakka kamuu deemtanii bitattanii itti fayyadamuu dandeessan isiniin jedha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Iddoo kamuu gara iddoo kamuyyuu geessuudhaaf haalli isaa mijaa'aadha. Miila isaarraas bu'ee lafa taa'uu kan danda'u jechaadha. Akka amma argaa jirtan kanatti miila isaarra dhaabbateera, miila afran isaa irra dhaabbateera. Miila kanarraa fuutanii lafa kaa'uudhaaf haala mijaa'aa kan qabu jechaadha. Kanaaf hordoftoota keenya meeshaan guyyaa har'aa isin dhiyeessina kun kana fakkaata. Viidiyoo kana seeraan hordofa. Irraa fayyadama hiriyoota keessaniif sheer godha.
wanta isinitti tole yoo jiraate laayik godhaatii nu jajjabeessa warri yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel keenyaa dhuftan ammootuyyuu subscribe gochuu hin dagatina waan gaafii isinitti ta'e kamuyyuu nu gaafadha comment jalatti nu beeksisa gabayaatuu bi YouTube keessa waan ta'eef iddoo jirtan kamuu teessanii meeshaa bitachuu barbaadan kamuu beekuu dandeessanii bitachuus dandeessanii mana keessanitti isinii dhufuu danda'a jecha qarshii qofa qopheessitan kanaafi dogongora jiruuf nuuf folchaa isiniin jedha odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma hangamma hordofaa turtani wanta gaafii isinitti kamuyyuu gaafadhaati wanta kamurraayyuu wal beeksisuu fi wal barsiisuuf odeeffannoo isaa waliif kennuun yaalla kanaaf viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan of turaa nageenyi keenyaa bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu